Dhiirummaa keetu danda'ee jaartiin bulchuu. Yuyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma beektan chaanaliin keenyi inni guddaa rakkoo teeknikaa nu jalaa godhatee isarratti hojjechuu dhaabeen jira. Kanaaf chaanalii kana guddisuutiin laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun namaddii dhaabbadhaa jecha. Kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Haadha manaa fi abbaa manaa wal fuudhanii mana tokko keessa waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaaf abbaa manaa kun erga waliin jiraachuu eegalanii reefu waggaa 3 fixu. Tarii waggaa 3 reefu yeroo jedhamu gaa'ilaaf baay'ee xiqqoodha. Gaa'illi bara kana keessa jiraatamu baatiin 6 waggaan tokko akka guddaatti lakkaa'amu erga eegalee bubbuleera. Gaa'ilatti umurii dheeraa yookiin immoo hedduu waliin jiraataniiru kan jedhamu waggaa 20 fi isaa ol yoo ta'edha. Kanaan alatti sanaa gadi gaa'ela ijaarratee kan diige yookiin immoo gaa'eluma keessallee kan jiru barnoota gaa'elaa fudhachaa jira malee gaa'elatti seeneera jechuun nama rakkisa. Sababiin isaa immoo qorumsaa fi gaaffiin gaa'elaa dhabuu, argachuu, bareeduu, fokkotuu fi kanneen kana fakkaatan naannessee walitti waan qabatuuf gaaffiiwwan haadha manaa fi abbaa manaa gidduutti ka'an dhaabbii hin qabanii. Marree haati manaaf abbaa manaa kuni reefu wal fuudhanii waggaa 3 fixu. Haati manaan jalqaba yeroo gaa'ela kanatti seentu barattuu kan turtee fi barnoota isheetiin immoo maatiin isheellee si barsiisuuf humna hin qabnu jedhanii addaan kutuuf yeroo jettutti yeroo sanatti jaalallee ishee kan ture amma abbaa manaa ishee maatiin koo akkana naan jedhanii yoo dandeesse na fuudhiitii na barsiisii jettee gaafatteeni. Jaalalleen ishees yeroo sanatti hojii gaarii kan qabuu fi jaalallee isaa kana akka gaariitti mana barumsaa gaarii galchee barsiisuu waan na danda'uuf tole jedhee fuudhee gaa'ilas dhaabbatanii. Abbaa manaan ishees erga fuudhee booda wantoota otoo waliin fuudhiin dubbate hundumaa hojiirra oolchee fi haatii fi abbaan sin barsiisnu jedhaniinis inni garuu akka haadhaa akka abbaatti haadha manaasaa barsiise. Kanaan barattee waggaa tokko erga xumurtee booda barnoota kana xumuruufoo waggaa dheeraa nutti fudhataa maallaqa ittiin na barsiistu kanaan maaliif hojii dhuunfaa naaf hin bantuu baay'ee dha'oo jettee gaafattiini. Yeroo kanannis hojii dhuunfaa gosa akkamii hojjechuu barbaaddaa jedhee gaafateeni. Yeroo kana isheenis gosa hojii dhuunfaa hojjettee of jijjiiruu barbaaddu itti himte. Innis hojii sana laalee hojiin kun baay'ee gaariidha, haa ta'uutii garuu maallaqa guddaa gaafataa, sana gochuuf immoo amma har'a hin danda'u, waggaa tokko nuuf qabiitii haga sanatti waa'ee hojii kanaa gadi fageenyaan qo'adhu, sanaan booddee wanta barbaachisu hundumaa guuteen yoon dhabillee hiriyoota koorraa maatii koorraa liqeeffadheen hojii kana siif hin banaa jedhee waadaa galeefi. Yeroo kana isheenis baay'ee gammaddee bara dhufu hojiin jalqaba yoo ta'e baran ammoo daa'ima siif godhachuun qabaa jettee isheenis waadaa galteefi. Gaa'illi gara jalqabaa kun akka killee kan namatti mi'aawu ho'aa haati manaaf abbaa manaa kan wal dhagahan gammachuun isaaniillee kan wal gitu ati dursi kan ittiin wal jedhan yeroo misirrummaa bareedduudha mitiire. Gaa'ela bara kanaa keessatti garuu baatii 6 baatii 3 jaalalaan wal kunuunsanii akka jalqaba waliin turaniin turuun garuu hibboo ta'aa jira. Sanarra akkuma wal fuudhaniin yoom gaa'ela kana keessaa baanaan gaaffii isaanitti ta'a. Marree dubartiin kunis akkuma abbaa manaa isheef waadaa galtee ulfooftee baatii 9 gooddee waggaama sana keessa barnoota ishee saddaan kuttee fedhii isheetiin daa'ima kana deesse. Abbaan manaan duras haadha manaasaa baay'eetti jaallata. Si'a kana daa'ima isaa yeroo deessuuf immoo jaalalli isaa kan duraarra dachaa ta'ee giiftii koo, haadha koo, simboo koo, bareedduu koo, ija koo jedhee haadha manaasaa kan duraan ol kunuunsuu isaa itti fufee. Haati manaanis kan dureen
Waliin ol jaalalli ishee jabaatee abbaa manaa ishee kan dur jaallattuuniin ol dachaan jaallachuu ni eegalte. Ani sibira kan hin jiraadhe reefu waggaa 2 haa ta'uutii garuu maatii koo waggaa 20 ol waliin hin jiraadhe caalaa sin jaalladhaa. Ati haadha koof abbaa koo obbolaa koo aanteewwan koo naaf caaltaa jettee jaalala abbaa manaa isheef qabdu keessa isheetii ibsuuf itti fufte. Kanaan otoo jedhanii abbaan manaas milkaa'ee fi waadaa kan seenee fi gosa hojii isheen barbaaddu maallaqa isaa hanqate hiriyoota isaarraa maatii isaarraa kadhatee liqeeffatee guutee hojii sana banii fi deessee baatii 4 akkuma fixxeen abbaan manaa ishee daa'ima ishee kan qabuu fi manatti qacaree fi hojii kana eegalte. Bakki hojii kanaallee nama tokkoon kan hin hojjetamne waan ta'eef hojjettoota 4 maallaqa liqeeffatee abbaan manaan jalqabsiise. Maddiittis isheerratti otoo ilaaluu hojjechuu eegalanii. Kanaanis isheen baay'ee gammadde. Gammachuu guutuudhaanis hojii kana hojjechuu eegalte. Hojiin kunis baatii muraasaaf sadarkaa bu'aa qabeessa ta'uu baatus abbaan manaan ishee garuu hojii tokko jalqabanii dhaabuurra hanga dhumaatti waan qabaniin waan danda'aniin jabaatanii dalaguun dhuma isaa waggaa 1-2 ilaaluun murteessaadha jedhee yeroo isheen kisaaraa guddaa keessatti kuftu hiriyoota isaarraa marsaa 2-3 kadhatee maatiin isaa kan gurguruu qaban gurgursiisee hojiin kun akka itti fufu taasise. Hojiin kunis baatii muraasa erga qorumsa isaanitti ta'ee booda baatii muraasaaf immoo of danda'uu eegale. Yeroo kanatti innis haati manaansaas afura baafatanii erga of danda'ee booda abbaan manaan biyya biraa deemee namoonni gosa hojii sanaa hojjetan akkatti bu'aa qabeessa ta'an erga qoratee booda dhufee haadha manaasaatti himuun gita sanaan akka deemanii taasise. Kanaanis hojiin kun baatii 6 yeroo hin guunne keessatti maallaqa hedduu bu'aa qabeessa ta'ee argamsiisuu eegale. Baatii 8ffaatti hojjettoonni nama 4 qofaa turan gara nama 20tti guddatanii. Kanaan hojiin isaanii bu'aa qabeessa ta'e. Hojiin kun bu'aa qabeessa ta'us har'a bor kanaa olitti bu'aa qabeessan godha jedhee warreen maallaqa liqeeffataniif abbaan manaan maallaqa hin deebisne. Hanga yeroo akkanaatti yeroo naaf kennaa jedha. Inni garuu maddiitii hojii kana babal'isuuf jedheeti akka yaades ta'aafii dhufe. Yeroo kanatti gaa hojiin inni hojjetu dhuunfaadhaan hanga kanaatti galii guddaa waan hin qabneef haadha manaa isaatiin yeroo tokko ofeensi gargaaraa yeroo koo kanaaf immoo daa'ima koon kunuunsaa ati as waan ooltuuf jaalala haadhaas jaalala abbaas otoon argatiin daa'imni keenya guddachuurra galii gaarii karaa kee argachaa waan jirruuf ani gara manaatti hin deebi'aa jedhee gaafataanii. Yeroo kana isheenis eeyyeen dhugaa jettee anis atis baay'ee biizii taanee daa'ima keenya jaalala dhawwachuurra tokkoon keenyi gara manaatti deebi'uu qabnaa yoos immoo deebi'ii yeroon ani boqochuu barbaadu immoo dhuftee an harkaa fuutaa jettee walii galanii. Hanga yeroo kanaatti haati manaaf abbaa manaa kuni nagaadha. Hojiin kun eegalamees waggaa 1 guute. Abbaan manaan mana keessaa daa'ima isaa qabee hojjettuu manaa gargaaruun uffata miicaaf nyaata hojjetaaf waliin ni taphata fi haati manaan manni koo hir'ate jettee akka hin gaddineef bakka ishee bu'uun hojjettuu manaa ajajuun waan mana keessaa qixeessee bareechee tolchee ishee eegaa. Yeroo kanatti ture haati manaan abbaa manaa ishee tuffachuu jechoota tokkoon qeequu kan eegalte. Kan baratame abbaan manaan miindaa guddaa argatee mana isaa yeroo bulchudha mitiire. Innis miindaa gaarii qaba ture. Haa ta'uutii garuu hojiin harka isaatiin liqeeffatee maallaqa qabu walitti fidee haadha manaa isaatiif bane karaa biraatiin kanuma isaa waan ta'eef galii guddaa miindaa isaatiin dachaa ol waan argamsiiseef baratee hojii qabatee dhiisee daa'ima isaaf jedhee manatti deebi'ee. Yeroof gochaan kun haadha manaa isaa gammachiisus booddee irratti garuu tuffii akka isheen isarratti horattu taasise. Uffata ishee seeraan sirreessee kaa'aafi ganama yeroo kaatu bakka ciisichaa bareechee afaa. Dhimmi bakka hojiin alaa haadha manaa mudate yoo jiraate akka nama ergamtuu yookiin immoo seekreetarii ati asuma ture ani deemeen raawwadheen dhufa jedhee akka saree takkaatti mana sagalgaltuu biiroo tokkoo gara biiroo biraa biiroo gara biraa jedhee
dhimma ishee xumuree fi kan mallatteeffamu mallatteessisee kan chaappaan irratti rukutamu chaappaa rukuchiisee itti gaafatamummaadhaan magaalaa keessa naanna'ee xumuree fi dhufa. Haati manaan koortee pirootokoolii ishee eeggattee bakka hojii ishee waan ooltuuf abbaan manaa ishee dhiiratti fakkaachuu didee. Amalli dubartootaa yookiin immoo haadha manaa biratti baratame abbaan manaan yeroo dheekkamu, yeroo dutu, yeroo rukutu fi kanneen kana fakkaatanidha mitiire. Inni garuu akkana miti. Inumaa kan horii'u isheedha. Dubbii ishee tasgabbiidhaan dabarsataa. Booddee irratti haati manaan abbaa manaa jibbaa dhufuun mee dhiirummaan kee bakka kamitti jettee isa gaafachuu eegalte. Inni qoosaafi jedhee akka qoosaa xiqqootti dubbii haadha manaasaa fudhatus isheen garuu dhuguma ishee jetti. Wanta mana ooluuf dhiiratti fakkaachuu didee daa'ima qabatee hammatee akka haadhaatti jaalala haadhaa kennee fi kan bulu isadha. Isheen yoo barbaadde kan mana keessatti hojjetame ni nyaatti, yoo jibbite immoo alaa nyaattee dhufti. Hiriyoota garaagaraas qabatte. Waa'ee abbaa manaa ishee sitti himuun itti kofalchiisuu eegalte. Kanaan otoo jedhanii waa hundayyuu darbee guyyaa tokko gatiin ani kanfalaafii jiru ni galaafii jedhee obsaan otoo eeguu haati manaan hojii kana eegaltee waggaaf baatii 8 booddee akka waliiknuun barbaadaa jettee gaafattiini. Yeroo kanannis maalin balleessee waan ati gootu darbeen danda'een jiraachaa kan jiru anadhaa jedhee yeroo gaafatuuni ani jaalallee gara biraa nagitu dhiira jedhu qabadheen jira. Ati dhiirummaan kee danda'ee haadha manaa yookiin immoo jaartii bulchachuun dandeessu jettee isatti himte. Yeroo kanannis qalbiidhaa cabee tole anaanoo jibbii daa'ima nu gidduutti dhalateef jedhiiti gaa'ela keenya nuuf qabadhu adda bahuun gaarummaaf miti jedhee kadhateeni. Yeroo kana isheenis otoo dhiira taateetta ta'ee si waliin ittiin fufaa mee isa kamiif jedheen daa'ima kiyyaaf jedheen miidhamaa bakkatti dhiira taatee natti mul'atte tokkoyyuu hin qabdu akka dubartii gola keessa ooltaa sa'aatii kanatti anaaf immoo dhiirra akka kee nan madaaluu jettee deebisteefi. Yeroo kanannis garuu booddee ni gaabbitaa hanga iji rabbii na argutti yeroon sitti darbu an of hin argine jedhee deebiseefi. Yeroo kana isheenis natti darbiteetta siin hin jenne dhiira gaarii ta'urra dubartii gaarii otoo taateetta ta'ee dhiirri si jaallataa amma garuu ani dubartii waan nan ta'eef dhiiran barbaadaa waan hunda danda'ee kan na bulchuu kan si jiraachisaa jirus anadhaa jettee yeroo gabaabaa keessatti itti jijjiiramte. Kanaanis akkuma jette walii kanii daa'ima kees akkuma jalqabde guddifadhu jetteeni. Kanaan qabeenya qaban adda qooddatanii isheenis waan garaan ishee jaallatuun hariyyaa jaalallee mataa ishee qabattee akka garaa ishee ta'uu eegalte. Innis maallaqa adda qooddateen tarii ani gaa'ela gara biraa keessa yoon seene egereen daa'ima koo rakkoo godhata jedhee maqaa daa'ima isaatiin mana guddaa bitee keessa jiraachuu eegale. Gara hojii isaa isa duraattis deebi'ee daa'ima isaas qofaa isaatti guddifachuu itti fufee. Kanaan waggoonni muraasa lakkaa'amanii dubartiin qabeenya ishee hiratte kun bakka hojii ishee kanatti maatii ishee waliin araaramuun haadha abbaa ishee kaleessa siin barsiistu jedhaniiniin obbolaa ishee waliin dhalatan otoo beekumsa tokkoyyuu hin qabaatiin bakka hojii kanaa galchitee hojjechiisuu eegalte. Maarreegaa bakka hojii ofiitti firri ofii nama guddisas nama xiqqeessas jedhama mitiire. Suuta otoo jalaa fuudhanii suuta otoo jalaa hatanii qabeenyi ishee hir'achaa dhufe. Dhumarratti abbaan manaan koo durayyuu maallaqa liqeeffateetu hojii kana guute miti. Kanaafanis liqeeffachuun qaba jettee baankii irraa liqeeffatti. Haa ta'uutii garuu baatiidhaan kaffaltii baankiin gaafatu kaffaluu dadhabde. Baankiin maallaqa liqeeffatte kana jalaan deebisuu waan dadhabdeef liqeeffattee baatii 6tti guutummaan bakki hojiin ishees baankiidhaan dhuunfatamee harka duwwaa keessaa galte. Namoonni kaleessa waliin turan obbolaan ishee firoottan ishee silaas abbaa manaa kana fakkaatu hiiktee yookiin immoo dhiistee jireenyi hinnaaf ta'a jettee yaaddaayii jedhaniitti deebi'anii. Hiriyoonni ishee kaleessa waliin utaalaa burraaqaa turan har'a isheen maallaqa dhabnaan fuula isaanii irraa galagalchanii. Akka kaleessaa dhiirri waliin dibbee dha'us dhibee dubartii taatee qofaa isheetti homaa gochuu akka hin dandeenyee fi fiigichi ishees harka duwwaatti akka ishee hambise barte. Kanaanis bakka inni jiru barbaaddee waggootaaf akka garaa ishee erga taatee booda abbaa manaa ishee duraa bira deemtee dhiifamas gaafatteeni. Yeroo kana garuu deebii inni deebisee fi ajaa'iba. Dubartoonni carraa gaa'elaati argatte otoo argatanii abbaa manaa isaanii ati dhiira miti
jedhu otoo hin taane ati jannatadha, jannata Rabbi lafarratti naaf kennedha jedhanii eebbisuu. Siif garuu dhiirumallee ta'uun dadhabee dhugaa dubbadhu yoo naan jette garuu eega hojii kana eegaltee akka dubartiitti mana kee daa'ima kee ilaaluu dadhabdee jennaan bakka hir'ina kee siif guutee jennaan oolmaa kana naaf ooltee anaa fi daa'imni koo har'a waliif gallee jaalala addaatiin waliin jiraachaa jirraa. Siif dhiira ta'uu dadhabus dubartii gara biraaf garuu dhiira ta'een amaluma koo kaleessan si biratti qabuun kabajameen jiraachaa jiraa narraa deemii jedhee ofirraa deebisee. Innis naannooma qabeenyi ishee badaa dhufuu gaa'ela dhaabbatee dubartiin inni gaa'ela waliin dhaabbate ati jannata kiyyaa jettee kunuunsitee qabatti. Har'arratti dubartoonni qabeenyaan yookiin immoo barnootaan milkaa'an gaa'elli isaanii fayyaalessa yookiin immoo gaa'ela qabatanii dhaabbatanii argamanii. Kun immoo ta'uu kan danda'e rakkoon jalqabaa abbaan manaan isaanii hir'ina gola isaanii keessaa guutuuf isaan immoo cimina kanaan mooraalii qabaniin akka itti fufanii jabaatanii hojjetaniif gola keessa waan cufuufiif sunitti mul'achuu dadhabee bakka hedduutti isaanumti deebisanii gaa'ela isaaniif qorumsa ta'uun dhaamsa qophii keenya kanaati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa akka yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Seenaa kanarraallee waa hedduu akka barattanii fi hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Akkuma beektan chaanaliin kun akka haaraatti banamee hojjechuu waan eegaleef laayik, sheer, sabskiraayib gochuun keessan hedduu waan na fayyaduuf na deeggaraa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaamu.